برزدانتين إسرائيل شيمون بيريس واي جنو بي إسان إسرائيل غازا إرتفو أتاجرتو ميج إيراني كاسو جلق أبانيم بي كينيا نغينيا فجتتي مالي إنيون يومي أفو غوچتو كيو هر أواتم جنو كميو إنفو أتجدان برزدانتين إسرائيل اتفوفانيس وصولو لاف نغينيا كيسا فلنو نفتيهاتي فلنو كينيا كانتو نغينيا جدانيم غرو جدان شيمون بيريس أمس غرو حاماس فلنو سانا نوفين كنينيم جدان والتجي الدنيا الرتم برزدانتيج دقيقة ديكدميشن غوتو إرغ دبتني بود كايون إساني نغينيا تو إفسون دبي إساني تأمرتن ومني تاي إسان أجيب فتاتوري أركولتي إساني فريبيم Gootni ifa keessaa fi bulle kan faayidaan dhuunfaa isaa kamuu isa hin goggoomsinee fi dhugaarraa isa hin deebisneem muummichi ministeera yeroo sana pirezidaantiin Turkiyyaa yeroo ammaa Rasiib Xayyib Erdogan meeshaa gurratti kaawwate dubbii pirezidaanticha Israa'el ittiin dhaggeeffataa ture ofirraa buqqisee darbate gubaa keessa isaa qabbaneeffachuuf sagalee guddistuutti achi siqatee dubbii jalqabe. Yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. umuriidhaan ati ana oli yeroo dubbattu garuu iyyitee dubbattam ani akka kee iyyuu hin danda'u dhiiga daa'imman ati gaazaa keessatti ajjeeftee dhangalaaftee dhufteetu akkana si iyyisiisaa jiram namoota ni ajjeefta daa'imman qarqara galaanaatti ajjeefaman na yaadadham ministeerri muummee Israa'el lameen duraanii waan isaan naan jedhan hin dagadhu inni tokko taankii oofaa yeroon gara lafa Filisxeemotaatti seenu gammachuutu natti dhaga'amana jedheeram inni kaan ammoo taankii irra taa'ee akka Filisxeemota ilaaluu wanti na gammachiisu hin jiru jechuun ittinaaf dabalee ture jedhe Erdogan muummeen ministeeraa kee lameen taankiidhaan Filisxeemota yaaduun akka isaan gammachiisu osoo dubbatanii asii namoonni dubbii keetiif harka rukutu nama gaddisiisam ajajoota kurnan amantaan kee bu'uura godhate keessaa inni ja'affaan hin ajjeesin jedham wanti ani fi ati dubbataa jirru garuu waa'ee ajjeesuuti waa'ee waan hin jedhuu qabu waan baay'ee taan qabxee hedduu qabadhee ture garuu lama qofan jedhee waraqaa baafatem waltajjicha marii kan dursaa ture kun David Jiddu seenem dhiifama kabajamoo ministeera muummee yeroon irbaata gaheera jechuun Erdoganin dhaabuudhaaf yaalem Erdogan garuu daqiiqaa tokko itti fufem. With apologies to Prime Minister Erdogan. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Well, you know. 1 minute. 1 minute. Okay. 1 minute. Mariisisan David garuu akka Erdogan dubbatu abadan hin feenim muumicha ministeera jedha gateetti Erdoganitti bubu'uu jalqabem Erdogan baay'ee aare pirezidaantii Israa'eliif daqiiqa 25 hayyamtee ana garuu walakkaa isaayyuu diddee Daavos galatoomi lammata garana hin deebi'u galatooma jedhee waraqaa isaa sassabbatee ka'ee deeme yeroo biyya isaa Turkii ga'u Istaanbul buufata xiyyaaraa idil addunyaa ataa Turkii yeroo ga'u lammiileen isaa Turkoonni kumaatamaan lakkaawaman barreeffamoota daqiiqaa tokko jedhan qabatanii simannaa gootaa isaaf taasisan Filisxeemittis alaabaan Turkii ol fuudhamee mirmirfamee Gaazaan ajaa'iba taate waggoottan kurnan darbaniif Turkii Gaazaaf biyyoottan Islaamaa akkasumas musliimoota addunyaa biratti daqiiqaan tokko mallattoo guddoo biraandii taate akkuma turte ammas onnee hawaasa hedduu keessa jirti.